goote waamicha bagana kan dhuftanii erga isinii goote booda ittaansuudhaan kadhannaadhaan yookiis immoo kadhannaa abbootii amantaa amantiiwwan asitti argaman hundumaa bakka bu'uuf dhufaniin gaggeeffamutti darbina amma adda saartuu Shamsaddiin gara kanatti argina. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Isinis xiqqoo balfattanii dhuftanii namni hundi wal ga'uu qaba jenneeti gara gubbaatti harkisnee nuuf golchaa. Akkuma beekamu dhaabbanni keenya dhaabbanni Firaatiil Humanitarian Organization dhaabbata miti mootummaa waa'ee nageenyaa fi waldandeettii amantaa irratti hojjetu akkasumallee haammatamummaa irratti waan baay'ee dhaaba hojjechaa jiru hin beektanii yoo akkam xinnaa ta'e yeroo torbaaf ulaagarree jira baay'ee keessanii. Wannuma kanaan dura waliin mari'achaa turre irra deebiisniif kaasuudhaaf akka walii yaadachiisoo kan nuuf ta'uuf kan jalqaba yeroo wal agarru abbootii keenya walii irratti wal agarree waldandeettii fi nageenya ijaaruu irratti qoodni abbootiin amantaa qaban maalii kan jedhu irra wal mari'achaa turre. Saniin booda immoo qoodni dargaggoota hoo maalii kan jedhu irra wal mari'achaa turre. Amma immoo ji'oota muraasa mariin keenya inni irratti wal mari'achaa turre gufuun takka hanqinootni mana amantaas mana amantaatiin alaas jiran keessattuu nageenya ijaaruu irratti dubartootaa fi dargaggoonni maaliif akka hin hirmaanne akkasumallee warreen amantaa mana amantaa waldaa amantootaatiin hin haammatamin haammachuudhaaf maali danqaan jiru kan jedhu irratti sirriitti wal mari'annee turre. Saniin booda immoo warreen akka danqaa ta'an sana immoo akkamitti furuu dandeenya? Akkamitti haammatamummaa balleessuu dandeenya? Akkasumatti illee akkamitti hangeessuu dandeenya kan jedhu irratti marii bal'aa gaggeessine. Saniin booda marii keenya isa shanaffaa irratti kan irratti wal mari'anne akkamitti jibba sabummaa fi amantaa irratti hundaa'ee qorachuu dandeenya. Akkamitti mana amantaa keenya irrattis akka naannoo keenya irrattis sirreessuu dandeenya. Takka immoo balleessuu dandeenya kan jedhu marii bal'aa gaggeessinee turre. Amma immoo torbaan dabre waa'ee nageenya fi hawaasummaa rakkoo hawaasummaa akka sadarkaa Oromiyaatti jiru. Maali kan jedhu marii bal'aa gaggeessinee turre. Ni beekama gaa rakkoon sadarkaa naannoo Oromiyaatti jirtu har'a keessayyuu sadarkaa naannoo Oromiyaatti nageenyi waaraan akka hin jirre argaa jirra. Rakkoon nageenyaa akka jirtu namoonni baay'een keessayyuu dargaggootaan boru abdii biyyaa ta'an akka dhabaa jiru ifatti hundi keenya waan beeknu akka biyyaattis akka mana amantaa tokko keenyattis waan qalbii nama cabsuus waan nama gaddisiisuus. Saniif waan baay'ee kaasaa ture keessayyuu dargaggoota yeroo baay'ee iddoo waraanaatti kan waamamu guddoo miti jedhan obbo Baalatoo kan waamamu nuti miti isinii dargaggoota. Saniif yoo waa'ee nageenyaa kanatti dargaggootaa fi dubartoota haammannee waliin hojjechuu baanne nageenyi keenya nageenyi nuti ijaarru sochii nageenya nuti hojjennu tabban bohuu kan jedhu irrattis walii gallee jirra. Akka dhaabbataatti gaanti haammatamummaa fi akkasumatti illee qaawwa hangeessuu irratti jiru mana amantaa hunda keessatti agarree jira. Sanirraa kaaneeti kan sagantaa kana qopheessinee akkamitti qaawwa kana cufuu dandeenya kan jedhu abbootii keenya rakkininis mana keessa akka jiru tokko keessa mana keessaa baastanii itti bitanii jirtanii galatoomaa furmaataas waliin keenyee jirra. Ammallee waan asitti dhaabnu miti furmaata san akkamitti waliin hojjenna kan jedhu wal mari'annee wanti furu ta'a jechuudha. Har'a immoo sagantaa gurguddaa lama qabna. Tokko marii abbootii amantaati. Marii abbootii amantaa kun
mariin abbootii amantaa hanga alaa gaggeeffame marii qofa. Har'a immoo kan mari'anne sana immoo akka Waaqayyo yookiin Rabbi nu dhage'u waliin kadhannaa goona. Kadhannaa bal'aa. Kadhannaan nuti goonu kun ammoo bakka buutota mana amantaa hundarraa jirutti jira. Abbootii amantaa keenya kan haalaan jaallan, kan haalaan kabaju asitti dhufanii nu eebbisanii jechuudha. Eebbi isaan godhan kun ammoo eebba kanaan duraatiin wanni adda godhu yeroo kaan eebbi godhamu mana amantaa torbarraa. Mana amantaa torba waldaaleen amantaa torban mana amantaa Ortodoksii, Musliimaa, Kaatolikii, waldaa Wangeelaa, Makaana Yesuusii, Qaaliyyootii fi Adventistiidha. Har'a ammoo amantoota kanaan dura waa'ee nageenya irratti hagas mara hirmaannaa hin qabu. Amantaa akka waaqeffannaa, Bahaay, Hawaariyaa asitti nu argamuudhaan waliin eebba goonaa jechuudha. Sagantaa kana eebba kana wanni adda godhu kana. Maaliif eebbaa fi waa'ee nageenyaa irratti hundi keenyayyuu Quraanaas haa ta'u, Baaybiliis haa ta'u, kitaabonni qulqulluun kan biraa kan itti amanu hundi waliin wal jira. Amantaan nageenyatti waamee jirtu. Nageenyatti immoo waliin eebbisuu, waliin kadhachuu, waliin hojjechuu, waliin dhorku tokko illee jiru kan jedhu akka amantaa keenyatti jettanii tokko keessa lafa keessa jirtan. Saniif kaayyoon keenya waan biraa miti. Kaayyoon keenya nageenya waaraa Oromiyaa keessa fiduudha. Waliin taanee immoo kophaa keenya fiduu dandeenyu si abbootiin amantaa abbootii keenya bira dhaabbachuu baatan. Sanirraa ka'uudhaan abbootiin keenya mana amantaa hundarraa mana amantaa waame. Bandura waan jennu jira kadhannaa waan ta'eef yaa Rabbi nu araarami jedhame. Yaa Rabbi nu araarami jedhame ol qabadha. Yaa Rabbi si kadhannee nu araarami. Yaa Rabbi rakkoo keenya badii keenya irra nuu tani. Yaa Rabbi irra nuu tani. Walii galtee nuu kenni. Inni of folchaa jedhee nuuf folchaa jedhee Rabbiin nagaan nu bulchu nagaan nu haa bulchu. Kan nagaan nu bulchu nagaan nu haa bulchu. Daafii sababii nu haa bulchu. Biyya keenya nagaa haa gahu. Marii nagaa nu haa gahu. Nageenyi biyya mara wal haa gahu. Deettuun haa ofoltu. Dhabaan haa argatu. Wallaalaan haa beeku. Nama sabaaf saboota hojii jiraatu Rabbi nu haa taasisu. Biyyi keenya biyya addunyaan ta'uutu haa taatu. Waan yaadni kana Rabbi galmaan nu haa gahu. Rabbi galmaan nu haa gahu. Jaalala nu haa kennu. Barri kuni bara araaraa nu haa ta'u. Bara quufaa haa ta'u. Bara gabbinnaa haa ta'u. Bara tokkochummaa haa ta'u. Waan nu tole Rabbi nurraa haa dhaabu. Akka nu jedhe Rabbi haa jennu. Haftu Rabbitti haa guutu. Bara balaalee mana. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa bulchu. Hawaasa nyaataa fi nurraa haa qabu. Biyya teenya biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tokkummaa Rabbi nu haa godhu. Ijoollee teenya xinnaa keenya nu haa guddisu. Guddaa keenya nu haa bulchu. Waa'ee uumamaa wajjin haa jiraatu. Tokko nu haa godhu. Araara nu haa buusu. Waa'ee nu haa milkeessu. Wanna yaadnu kana hundaa, wanna dhaabbanni kun jedhu hundaa jaalalaaf tokkummaa waan ta'eef Rabbi nu haa milkeessu. Bakka nanaan keessa Rabbi taa'uutu. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah. Walgeetii teenya har'aa walgeetii barakaa yaa Rabbi nu taasisi. Yaa Rabbi tokkichummaa nu kenni. Walitti nu argeessi. Tokko nu taasisi. Yaa Rabbi si kadhanne walgeetii kana walgeetii firee qabu ka akkasii yaa Rabbi nu taasisi. Oromiyaan haa leellistu, haa dagaagdu, misoomni haa guddatu. Hundi keenya keessatti kan wala guddisnu Rabbi nu haa taasisu. Warabbi nama jallatillee isa haa qajeelchu. Isa haa barsiisu. Hunda keenya tokkichummaa yaa Rabbi nu kenni. Jaalala nu kenni. Yaa Rabbi asii yoo baanillee nu eegi. Nu faana dhaabbadhu. Koola kee jala ka deemnu nu taasisi. Kan hin beeknellee wallaala keenyallee nu barsiisi. Subhaana rabbika. እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተን ለምድራችን ለክልላችን ስለሰጠው ሰላም
እግዚአብሔር ሆይ ስላሰባሰብከን ስለ ወጣቶች፣ ስለ ወንዶች፣ ስለ ሴቶች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄ የተጀመረው ጅማሬ እስከ ፍጻሜው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንዲሄድ የሰላም አምላክ የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ ሰላምን ለምድራችን ሰጥተህ እረፍትን ሰጥተህ እግዚአብሔር ሆይ ለሰው ልጅ ሁሉ ሰላም እንዲሆን እንሆ የጀመሩት እነዚህ የወገኖችን አቅም እንድሰጣቸው፣ ጉልበት እንድሰጣቸው፣ ብቃት እንድሰጣቸው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከአንተ ዘንድ የሆነ ሰላም ምድራችን ይውረሰው። ሁሉም ለስሜ ክብር ይሁን። የሚኖረን ጊዜ ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ስም። እኛ እንደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በሀገር ላይ ችግር ሲኖር፣ በህዝብ ላይ ችግር ሲኖር፣ ብዙ መከራ ፈተና ሲገጥመን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ባለችበት ሁሉ አዘውትረን በጋራ የምንጸልየው ጸሎት አለ። እሱን ከኔ ጋር የመጡ የእምነቱ ተከታዮች አሉ። አብረን እንጸልያለን። የጸሎት ሁላችሁም በህሊናችሁ በደንብ ልታዳምጡትና ልታስተውሉት የሚገባ ጸሎት ነውና ሁላችሁም በዚህ ጸሎት ጋብዛችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቅዱስ ፍራንቺስኮስ ጸሎት ይላል። ጌታ ሆይ የሰላም መሳሪያ እንድንሆን አድርገኝ። ጥል ባለበት ፍቅር፣ በደል ባለበት ይቅርታ፣ ክርክር ባለበት ስምምነት፣ ጥርጣሬ ባለበት እምነት፣ ስህተት ባለበት እውነት፣ ተስፋ መቁረጥ ባለበት መጽናናት፣ ሐዘን ባለበት ደስታ፣ ጨለማ ባለበት ብርሃን እንዲገኝ አድርግ ዘንድ አብቃኝ። ጌታ ሆይ ከመጽናናት ማጽናናት፣ ከመግባባት ማግባባት፣ ከመወደድ መውደድ፣ ከመቀበል መስጠት፣ ይቅር ከመባል ይቅር ማለት፣ የዘላለም ሕይወት ለማግኘት መሞት እንዳለብኝ ለማመን እርዳኝ የሚል ጸሎት ነው። ሁላችሁም በየእምነት ተቋማችሁ ስለ ሀገር ጸልያላችሁ፣ ስለ ሕዝብ ጸልያላችሁ። አሁን በሀገራችን ያለው ፈተና ሰላም የነሳን እንቅልፍ የነሳን ስራችንን እንዳንሰራ ከኑሮ ጋር እጅግ በጣም ፈታን ነውና ይህ ደግሞ በተለይ እኛ የእምነት ተቋም ሰዎች ከምንም በላይ ሰላምን እንፈልገዋለንና እግዚአብሔር በሁሉም ዘንድ ጣልቃ እንዲገባና ራሱ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን እንዲወርድልን መጸለይ አለብን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ወላሂ ገሞታ ለፈጅርቲ ሶመት ሰገዳ ነጋቢ የከኘት ከረቻ ጅርቲ ኑቲስ አማ ከተገባባ ወሪ ወላሂ ገሞታ ጋፍስ እንዲከኛዩ ገጌስና ያ የሰዋ ከረጅራቱ አባ ከኝ ገለን ሲፋተሩ አቲ ከረተከኘት ጉረቀቤ ቢየከኛ ፍነጋ ጎዲ ኦሮሚያ ላፍ ነጋ ጎዲ ኢትዮጵያ ላፍ ነጋ ጎዲ አዱኛ ጉቱና አቲ ነጋ ከኒ ዋቂ ነጋሲ አንገፊ ነጋሲ ነጋም ቢየከኛ ፋተሩ እኒ በሄገሉ ነጋም እኒ በያገሉ እኒ ገለስ ነጋዳን ሀብሉ እኒ ገለ እኒ ደልደሉ ደልደል ሳሳፋ ሚጀቱ እኒ ሆጀቱ ወጂ ሳሳፋ ሚጀቱ እኒ ቆት ኦሚሽኒ ሳሳፍ ጋር ያተው እኒ በረቱ በሩምሲሳ ጋር ያተው ፊ ቢየከኛ ነጋ ሀብሉ ዋቀዩ ነጋም መቃጎፍ ኢየሱስ ክርስቶስን ቢየከኛ ፋተው እሺ ቀረን ዋቀኛ ከሮማን ተገርሲስቴፍ ቱርኪ ወንድማት መቃንኪ ብስና መቃንኪ ወርወራ ከሚፈም ሀሳብ ወመት የዋቀዩ ዶክመንት ተናገሩ ለመኪና ነጋኪ ባይስቴ ፈያ ከማኔ ሁለኪ ተቀሪያምስ ነው ጋር መቃንኪ ከሚፈም ሀሳብ ማሞ ዶክመንት ወለቲ ቀዋም ኬኛ በደጌታ ነኒ ወጆጆቹ ቀኑ አጎጆን ፈሙስ ወለቲ ቀበ ወመት የዋቀዩ ነጋቢ የኬኛ ፎንተን ራይ ከመጉማጆ ከለንዲን አያነ ኬኑፍ ባይሲ nagakan namaaf kennu nagakan biyyaaf deebisu si qofaadha. Hangafni nagaa keenya nagaa hin dhumne kan nuuf kennu si waan ta'eef nagaa biyya keenyaaf kennu jaalli keenyaaf haa ta'u. Hundumti keenya yaa Waaqayyoo
obboloota keessan wajjin nagaa fi jaalala jiraadhaa akkuma jettee nagaa fi jaalala wajjin jiraachuu akka dandeenyuuf immoo hamaa gidduu keenya deddeebi'uu gidduu keenya buqqisuun jaalala kennuuf haa ta'u. Dhugumatti yaa Waaqayyo iddoo kanatti kan argamne kan ala jirus hundumtuu iddoo kana gaafa gadi baanu namootaaf nagaa kan kennu ta'uu akka dandeenyuuf ayyaana kennuuf baay'isi. Warroota nagaa qabaatanii nagaa namaaf biran akka ta'an isin gargaari. Argamuun keenya akkasumaan akka taane itti waamama keenya nu akka dhaabannu ofii keenya hin dandeenye waan ta'eef si kadhanna hunduma keenyaaf ayyaana kee baay'isi. Dhugumatti yaa Waaqayyo iddoo kanatti kan argaman hunduma isaanii ati eebbisi. Hunduma keenyatti eebbisi. Tokko tokko nama asitti argamu hundumaaf immoo nagaa kee baay'isi. Dhugumatti yaa Waaqayyo yeroo sa'aatii kanatti kan dhukkubsatan jireenya ati fayyisi. Kan si kadhatan hundumaa dhaga'i kadhaa keenya waan dhageettiif maqaan kee eebbifamu maqaa isaatti nu jaalatte gooftaa Yesuus Kiristoostiin. Tole nan eebbisa na fulcha ammas na fulcha ijaa kan dura labbisa waa'ee kan nagaan bulcha nagaan nu haa oolchu kan nagaan oolcha nagaan nu haa bulchu daafii sabbii nu haa oolchu irraa gola nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu dogoggoraa gobbuu nu haa yaasu dubbiin ma balaa jalaa nu haa baasu dubbiin tala balaa jalaa nu haa baasu waaqsiree nu haa roobu roobee lafaa nu haa ga'u eebii kan abbaa biyyaa haa ta'u ilmi kan abbaa dhalchee haa ta'u galatti nu haa bulchu gabatoo nu haa lagu kan alaa nu haa galu kan keessaa wal haa taasisu marii kunillee marii nagaa kan furmaanni biyyi kun itti argatu haa ta'u walii galteen keetti dagaagu haa ta'u nuti dubara dhaabbannee waan kadhannaa waan immoo deebii kan itti nuuf haa laatu walii galee nu haa tolu gadaan kuuf haa gabbinu gadaan kuuf haa gabbinu. Maqaa Waaqayyoo kan Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko dur kan turte ammas kan jirtu baraan jiraataa kan taate kennaan harka kee jaalalli kee tolli kee dhuma kan hin qabne uumaa uumamaa fayyisaa ilmoo namaa abbaa kennaa gaariiti ati gaarummaatii baroota keessatti nutti argisiifte lafa irra jiraan qilleensa gaarii kan qabu balaan keessatti kan hin baay'anne kana kan nu badhaase kan nuu kenne si'i gaarummaa kee kana hundumaaf guddinee baay'inee si galateeffannaa fakkiin biyya lafaa jaallatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin galanni ulfinni guddinni teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa gooftaa akkuma si galateeffannu kana biyya keenya kanatti ija araaraa kee akka itti beeloftu fuula araaraa kee biyya keenya akka itti beeloftu garaa keenya irraa si kadhanna yaa gooftaa biyya hongeen biyya hawaannisi biyya walitti baay'achuuf jiru kana keessa jirra araarri kee dhufe isaan kun hundinuu nurraa gad jedhanii jireenya jiraachuu nurra jiraatu jiraannee dabarra yaa gooftaa araarri kee nama keenyatti uumama jiru kanatti biyya Itoophiyaatti sabaaf sablamni biyya kana keessa jirutti akka deebiftu si kadhanna sabannoo irratti dhangala'e dhiiga Yesuus Kiristoos jireenya keenya irraa wal balleessuu kana wal miidhuu wal rakkisuu kana fuudhee araaraan sabni kun wal akka dhagahu ilaafilaaneen dhaloota kana gidduu akka jiraatu si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala keessa guddaanuuf haa ta'u sagaleen kee kan nuun jedhu kadhadhaa isiniif hin kennama barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif hin banama nuun jetteetta si kadhanna namni ati hin jiru keessa namni ati hin jaallanne hin jiru keessa dhumbiin lafaa kun qorumsaa fi waadamuun kan guutte kana keessa jirra kanaaf araarri kee nu barbaachisa qorumsi waggaa 2015 kana keessa ture nu duukaa gara waggaa 2016tti akka hin dabarreef araaraan tokko taanee si kadhanna yaa gooftaa nu biraan biftee biyya kanaaf nagaa gabaa kanarraa jireenya taaftee warra biyya geggeessaniif sammuu qajeelaa laattee sababuuf nagaa laattee abboota amantii fuula amantii laattee walii galtee abbaa manaa fi haadha manaa gidduu isa bulchuuf isa bulu gidduu akka ta'uuf wallaga'uun akka ta'uuf karaa kee namni dhaga'amu biyya kana keessatti akka argamu karaa kee duranii akka nu ta'u si kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo jaalala kee haa ta'u eebbisaa akka jiru eebbiftu biyya nagaa qabuun dhaloota wal deeman
abbootaan haadhotaan akka jiru eebbiftu seeranna mana kee eebbachaa mootummaa kee keessa eebbachaa balbala kee bira eebbachaa yaa gooftaa eebbaan biyya kana akka yaadatu biyya kana kan jedhu biyya kana kan rakkisu nagaa sabataa kan nyaatu hafuura nurattisu dhuma nurraa kan gootee abbootaan wanti gidduu ilaalaaleen gaarii irratti dhaloota irratti akka ta'uuf kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Barri tadeemnu kun bara nagaa bara eebbaa bara dhuunfaa bara barataan baratee milkaa'u bara barsiisaan barsiisee milkaa'u bara naggaadeen nagadee milkaa'u bara qotee bulaan milkaa'u bokkaan nagaa oomee wanti faca'e kun gooftaa isa akka nu naqatu biyya keenya irra hawaannis akka ta'u booniin akka ta'u waliigalteen akka ta'u baddaaf gammoojjii irratti qilleensaaf lafa irratti karaa kee nagaan akka nu garus kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Gooftaa Yesuus kadhata keenya waan nu dhageesseef eebbifamu deebitee gaafa dhuftu mootummaa kee keessatti akkuma keenya yaadamu maqaa kee jedhee ameen. እሺ ሁላችንም እንጸልያለን። ሁሉ keenya hin kadhanna. Waaqayyo abbaa keenya jiraata bara baraa maqaan kee haa eebbifamu. Waa'ee tokkummaa keenyaa kanaa waa'ee walitti dhufuu keenyaatiif ulfina hundumaa ati fudhadhu. Waaqayyo biyya keenya irratti karaa hin beekamneen karaa hin namni yaadee bira hin geenyeen dhoksaatti kan hojjetu hojii seexanaa diigamu. Waaqayyo gooftaa namaa fi namoota jidduutti rakkina kan uumu daangadhaa haala daangatti dhiiga namootaa kan lolaasu hojii seexanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka diigamu har'a kadhanneera. Waaqayyo haa dhaabatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lubbuun namaa kamiyyuu si fuulduratti Waaqayyo gooftaa barbaadamti waan ta'eef lubbuu namaatti kan taphachaa jiru karaa dhoksaa ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin fagoorraa dhiyoorraa ergamaan maqaa gooftaa Yesuusiin humni seexanaa madaaraa haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Barri nu dura jiru kun bara nagaa bara gammachuu bara nagaa itti dhageenyu bara wal jaalannu bara itti wal dandeenyu akka nuuf ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa jaalatamaadhaan si kadhanneera. Waan nu dhageesseef galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa jaalatamaadhaan. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kanaaf qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kadhannaan utubaa waan ta'eef kadhannaan bu'uura waan ta'eef Waaqayyo bu'uura kan ta'e kanarratti walitti dhufee akka waliin hirmaan waan gargaarte ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati utubaa waan hundaati, ati bu'uura waan hundumaati, ati giddu galeessa waan hundumaati, ati mataa waan hundumaati. Yaa Gooftaa ati jiraataa bara baraati nu jiraachisi. Hamaan keessaa balleessi Waaqayyo hafuura hamaa nu cabsi waraana yaa Waaqayyo kan kufee nu kaasi kan cabee nu fayyisi biyya keenya biyya nagaa nu taasisi. Yaa Waaqayyo addunyaa nu fayyisi nageenyi kee addunyaa kana haa uwwisu biyya kana haa uwwisu naannoo Oromiyaa haa uwwisu qabeenya keenya eebbisi biyya keenya eebbisi horaa baay'adhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Hayyee eegumaan guddoota keenyaa bittaa qabatu kan kadhanne haa dhaga'amu jedha. Kanatti fufnee obboleettii keenya Addayyaantuutu haasaa gabaabaa nu taasisa. Addayyaantuun kan ishee bakka buutee dhuftee IRC yookiis immoo Interreligious Council of Oromiyaa kan jedhamu irraa dhuftee ishee gara kanatti waameen haasaa gabaabaa nu taasisa. Nagaan jirtu? Nagaan jirtanii? Gooftaan agarratti baga wal argine. Har'a guyyaa guddaadha. Oromiyaadhaaf keessattuu magaalaa Adaamaadhaaf. Magaalaa Adaamaa ni beekna, magaalaa guddittii Oromiyaadha. Achi keessa Albuudaa Rift Valley jedhamtee waamamtis, magaalaa Tourism Conference jedhamtis waamamti. Kanaaf keessummoota baay'ee keessummeessina. Namoonni adda addaas baay'inaan keessa jiraanna. Kanaaf guyyaa har'aadhaaf kan geenye tarkaanfii tokko fudhachuudhaaf murtoo guddoo tokko dabarsuudhaaf uummata nu dhagaaf nu ilaaluuf yookiin magaalaa keenya keessatti galee kan ba'uudhaaf. Innis tuttureera waggaa tokko darbeera. Isaaf galata qabna waltajjii isaa akkasii kan nu qopheesseef dhaabbata USAID akkasumas dhaabbata Firaatiiloodhaaf galata guddaa qabna. Sagantaa isaa akkasii waltajjii isaa akkasii nu qabanii
keessa darbinee leenjii adda addaa marii adda addaa taasisnee murtoo isaarra dabarsuudhaaf kan nu geessan isaaniidhaaf galata guddaa qabna. Namoonni tokko yookiin namoonni guguddoo gaafa dubbatanii namni tokko eenyummaa baay'ee qaba. Achi keessa lamaanuu inni tokko amantaadha, inni tokko sabummaadha. Amantaan filannoodhaan kan gaggeeffamudha. An amantii koo kanadha jedhee kan murteessu anaadha. Eenyummaan garuu filannoo malee dhufaa miti. Kanaaf eenyummaan nama eenyummaa isaa kana hunda keessaa kabajachuu qabu. Fakkeenyaaf yoo isin gaafadhe maqaan koo eenyudha? Isintu natti hima. Eenyudha maqaan koo? Nagaa maqaan koo eenyudha? Eenyutu isinitti himi? Anatu miti? Ana miti kan isinitti himi? Kanaaf namni tokko eenyummaan koo kanadha jedhee gaafa dubbatu kabajachuu qofa qabna. Maqaa ayyaantu isa jedhu gadi qabee kan na waamu jiru. Indoo maal gootu dhaadheessitanii bareechitanii na waamtu miti ayyii jettanii waamtu. Kanaaf namni tokko eenyummaan koo kanaadha, amantaan koo kanaadha jedhee gaafa nuti dubbatu kana booddee dhaadheessinee bareechinee kabajuudhaaf ni yaalla. Kanaaf immoo ejjennoo wal fakkaataa qabna jechuudha. Asaan koo asuma irratti nan gabaabsa. Kun ergaan koo isa cimaa kan ta'u maalodha? Oromiyaan carroomteetti keessattuu Adaamaa carroomteetti bara haaraa wal kabajuudhaan wal jaalachuudhaan dabarsuudhaaf guyyaa har'a jalqabnee ergaan ni dabarsina. Haasawaa jibbiinsa irratti Adaamaan ni qulqulloofti jechuudha. Adaamaarra jalqabna. Muuxannoo kana immoo godinoota adda addaa magaalota adda addaadhaaf ni dabarsina. Oromiyaan ni qulqulloofti. Achi booddeen Itoophiyaan, Afrikaan, biyya addunyaanis ni qulqulloofti jennee yaadna. Kunis hojii keessanii dadhabbii keessanii waanta ta'eef guyyaa takkan dabarsintuun dadhabin utuu gara dudduubatti utuu hin deebiin dadhabuu keessanis gumii dhaabbilee amantaa Oromiyaadhaan anis galata guddaan qaba. Ulfaadhaa fayyaa ta'an jedhama. Ayyaa ulfaatu jennaani yaada ishee nama kaasta baay'ee akkanatti yaadeen qalbeeffadheen beeku maqaa keenya nuti namatti mataa isa booda waan nuti namatti manne sanaan eenyummaa nuti abaluudhaan akkas jennee namatti manne sanaanitu wal waamna namni kan biraan nu waama. Sana bira darbinee immoo masifannee masarree jechoota tokko birsaga tokko keessaa hambisnee akka bareedu danda'utti waamna. Amantaanis eenyummaa kan biraanis akkasumadha. Eenyummaa namni akkasii jedhee namni nutti himate haga nama sana jaallannetti haga nama sana kan keenya jennee yaadnetti yookiis immoo namni tokko anaan akkas naa gochuu qaba jennee wanta yaadnu namoota kaaniifis amantii waliis eenyummaa waliis waan namni tokko an akkas jedhee nama kan biraatti himate yookiis nutti himate walii kabajuun ittiin wal jaalachuun waliif jaalachuun yoo mootichaan jaallan ta'eyyuu nama sanaaf jaalachuun gaarii akka ta'e kan isheen kaaste ulfaadhuun jiraani. Kanatti aansinee bulchiisa nageenyaa bulchiisa magaalaa Adaamaatti obbo Gaarredoon dhimma nageenyaa kan amantaa ilaallatu irratti kan isaan hojjetanii isaaniin gara waltajjiitti qabamee naasa gabaabaa nuuf taasisu obbo Gaarredoo gaafatti naaf jira. Egaa abbootiin amantaa jaarsonni biyyaa haati siinqee dargaggoonni keenya har'a baga nagaa walakala. Kanatti aansuudhaan egaa leenjiiwwan babal'aa guyyoota 5 dabarsine waltajjiiwwan gurguddaa dabarsinee jirra. Waltajjii kanarratti dhimmoota adda addaa irratti yeroo bal'aa fudhannee hubannoo fi leenjii argannee jirra. Leenjiin kun galmaa miti. Leenjiin galmaa miti. Galmi keenya hundi keenya mana amantaa keenyatti gisee gaddeebinu bakka jirrutti gisee gaddeebinu hojii nageenya magaalaa keenya hojii nageenya manneen amantaa keenya cimsine amantaan hunduu qixa ta'uu hubanne
amantaadhaa gadi akka hin jirre hubannee amantaa keenya hundu akkuma keenya jaalannu kan biraatis jaalanne akkuma keenya kabajnu kan biraatis kabajne akka waliin jiraannuu fi uummanni magaalaa Adaamaa waliin akka jiraatu sabab sablammoonni magaalaa Adaamaa keessa jiran waliin akka jiraatan jaalalli akka uumamu akka taasisuufi kan leenjii kana leenji'aa ture. Gama biraatti namni hunduu bakka fedhaa jiraatu amantaa ta'es yaa hordofu warri amma asii achitti rakkoo uuman kunis amantuma qaban amantaa keessa jiraatan. Kanaaf abbootiin amantaa isaanis gorsitanii gara nagaatitti akka dhufan nageenyi waaraan biyya keenya irratti akka dhufu hojjechuufi isin amma ambaasaaddara nageenyatti warra ambaasaaddara nageenyaa jedhamtanii filatamtan. Kanaaf abbaa amantaadhaan ala amantaa gaggeessuudhaan ala hawaasa keenya gara nagaatitti fiduudhaaf hundi keessanuu gahee keessan akka taphattanii jedha. Gama biraatti warri dargaggoota keessattuu sooshaal miidiyaan yeroo ammaa kan jirus kan hin jirres afarsuudhaan uummanni naannoo keenya akka walitti bu'u jibbii amantaa jidduutti akka jiraatu jibbii hawaasa bal'aa jidduutti akka jiraatu godhaa jira. Kana irratti akka hojjettaniif waan qabatamaa lafarra jiru waan qabatamaa ijaan mul'atu waan beekamu bakka buutanii mana amantaa bakka buutanii odoo hin ta'in uummata magaalaa Adaamaa jiru bakka buutanii dhugaa magaalaa Adaamaa jiru nageenya magaalaa Adaamaa jiru Oromiyaadhaafis Itoophiyaadhaafis akka dabarsitaniif leenjiiwwan argattanii jirtanii leenjiin kun immoo akkuma duratti jedhe galmaa miti galmi keenya waan kana lafa qabsiifne Adaamaan magaalaa guddittii mootummaa naannoo Oromiyaati magaalaa guddittii mootummaa naannoo Oromiyaatti jennee leellisuu qofa odoo hin ta'in nageenyaaf amansiisaa keessatti mirkanaa'e misoomni dhume amantaa fi amantaan iddoo itti wal qabatanii wajjin jiraatan ta'uu fi fakkii biyya akka taanu adaraan jedha. Ulfaadhaa galatoomaa. Sagantaa keenyatti fufnaa amma gara xumuraatti fidaa jirra. Kanatti aansee obbo Nagaa Tasfaayee USAID bakka bu'uudhaan as dhiyaatanii haasaa gabaabaa nu taasisu. Sana booda immoo gara ibsa ejjennoo keenya waliin dubbisuutti dabarra. Amma obbo Nagaa gara kanatti naaf. Nagaan siniif haa ta'u. Assalaamu alaikum. Guyyaa har'aa guyyaa itti dadhabbiin keenya ija godhataa jirudha. Guyyaa itti hojii immoo jalqabaa jirudha. Kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kabajamoo abbootii amantaa magaalaa Adaamaa, kabajamoo abbootii gadaaf haadholii siinqee, kabajamoo obbo Gaarradoo dhimma nageenyaa bulchiinsa dhimma nageenyaa keessatti dhimma amantaaf amantiitti itti gaafatamaa, kabajamoo hooggantoota dargaggootaaf dubartoota dhaabbilee amantaa magaalaa Adaamaa, kabajamtuu aadde Ayyaantuu Tarfaasaa barreessituu olaantuu gumii dhaabbilee amantaa Oromiyaa, kabajamtuu aadde Saartuu Shamsuddiin dura'aantuu fi hundeessituu Fratello. Ganama kana warran maqaa dhaye isiniinis miidiyaa as jiranis warra hojii kana hojjechuuf dhamaa jiranis baay'een galateeffadha. Kanaaf haala isa mijeesse immoo Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoonis isaaniinis hin galateeffannaa. Al tokko gammachuu keessan harka rukutuun naa ibsaa. Isin galateeffachuutti aansee kadhata isin gootan innis itti amantan hin dhagaa jedhee namana. Sabni tokko amantii hin qabu yoo ta'e, aadaa hin qabu yoo ta'e, naamusa beekumsa hin qabu yoo ta'e hin bada. Aadaa keenya ganamaa, qaroomina keenya ganamaa beekuun gaariidha. Amantii qabaachuun gaariidha. Beekumsi naamusi barbaachisaadha. Sanaaf ittuma haa fufnuu dhaamsa jedhuun qaba. Dhalooti
biyyoota dhiyaa hedduun amantii gatee namummaarraa gara bineensummaatti gadi bu'aa jira. Nuti kiristiyaanas haa ta'u islaama amantii keenya jabeessinee qabanna. Waaqeffannaas haa ta'u aadaa safuu qaroomina kitaabota hedduutti barreeffamee hin xumuramne qabna. Sana hin dagannu. Kana akka hin daganneen keessumaa dhalooti haaraan kan irratti akka dammaqtan dhaamsa isinii qaba. Garuu amantiin kadhannaa qofaa miti. Amantiin hojiin mul'achuutu irra jira. Abbootiin amantii qeessoti, sheekoti, paasterooti, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, dargaggooti amantii keessan hojiin mul'isaa. Biyya kana keessatti amantiin keenya hojiidhaan mul'achuutu irra jira. Yoo akkas ta'e malee biyya kana keessatti nagaa buusuun, guddina fiduun, jijjiirama fiduun hin danda'amu. Sana akka sirriitti naa hubattanii dhaamsa koo isiniif dabarsa. Kanaan booda abbootiin gadaa haadholii siinqee malee hin deemina. Haadholiin siinqee seenaa Oromoo keessatti shoora olaanaa taphatu turan. Har'as wanti isaan dhorku hin jiru. Dubartooti kaleessas har'as boris akka waaqayyo isaan uumetti dhiibbaa gaarii uumuu danda'u qofaan deemina. Abbootiin amantii qeessoti, sheekoti, paasterooti dargaggoota dhaabbilee keessan keessa jiran hin tuffatina. Wajjin hojjedhaa. Dubartoota dhaabbilee keessan keessa jiran booddeetti hin dhiibina. Wajjin hojjedhaa. Dubartooti hojii hojjechuu akka danda'an barreessituu olaantuu IRCO ayyaantuun ragaadha. Dubartooti hojii hojjechuu akka danda'an hundeessituun Firaateelloo, hoggantuun Firaateelloo, saartuun ragaadha. Ijoollee durbaa sin gidduu jiran, dargaggoota sin gidduu jiran wajjin hojjedhaa. Dubartoota wajjin hojjedhaa. Dhumarratti walumaa galatti hoggantoota dargaggootas dubartootas abbootii amantiifis waan tokko hin jedha. Oromoon gaafuma mammaaku yoo manni gubate malee wal faana ni yinaadha. Miti akkas jechuun maal jechuudha? Ergaa lama qaba. Tokko aarii gaafa iyyuu inni tokko yoo callise dubbii qabbaneessaa jechuudha. Yoo dogoggore abbootiin gadaa sirreessitu. Kanaaf wal duukaa yoo iyyitan wal miitu. Kanaaf yoo manni gubate malee wal faana ni yinaa jedhama. Ergaa lammaffaa mammaaksi kun qabu yoo rakkoon birmannaa barbaachisu jiraate ammoo wal faana iyyaa jechuudha. Amma abbootiin gadaa, abbootiin amantii wal faana yeroo itti iyyuu qabnu keessa jirra. Yeroo abiddi dargaggoo hedduu fixaa jiru keessa jirra. Yeroo barataan haalaan barachuu dadhabe, naggaadeen nagaduu dadhabe keessa jirra. Sanaaf wal duukaa iyyuun yeroo itti barbaachisudha. Yeroo rakkoon jiru callisuu dhumtuu yakka, callisuu dhumtuu balleessaadha. Yeroo rakkoon hammaatu kana qaamota hawaasaa adda addaa yeroo qunnamnu abbootiin amantii maaf callisanii, abbootiin gadaa maaf callisanii jedhamtanii komatamtu. Sanaaf isin deeggarre. Kanaaf yeroon kun yeroo itti nagaaf iyyitan, yeroo itti waamicha nagaa gootanidha jechuuf hin jedhe. Silence is violence jedhu warri faranjii. Yeroo rakkoon hamaan biyya miidhaa jiru kana keessatti callisuun rakkocha deeggaruudha. Callisuun rakkoon sun akka itti fufu eeyyamuudha. Kanaaf yeroon kun yeroo itti callisnu miti. Ayyaana kanatti yeroo itti hariiroo keessan jabeessitan, yeroo itti hariiroo keessan irratti hojjettan, yeroo itti Adaamaan nagaa taatu, Shawaan Bahaa akka nagaa taatu, yoo xiqqaate dubbii afaan keessaniin hojii hojjettan akka ta'uun isin jajjabeessaa. Gara fuulduraattis kara gumii dhaabbilee amantaa Oromiyaa kara Firaateelloo waan dandeenyuun isin bira jirra. Birraan itti adeemnu birraa nagaa nuuf haa ta'u, bara nagaa nuuf haa ta'u. Ayyaanni Musliimaa, ayyaanni Kiristiyaanaa, Irreechi ji'a dhufu keessa ayyaaneffannu hundumtuu ayyaana nagaa nuuf haa ta'u. Yeroo gaarii jabaadhaa waan dandeenyuun isin bira jirra. Kana caalaa nuuf galchaa. Gara xumuraatti finneerraa namoonni ibsa ejjennoo kanas ba'anii nu dubbisan namoota sadiidha. Obbo Faqqada, Obbo Abrahaam akkasumas immoo Obbo Abbaas. Pirootokoolii masaatiif jenna malee amma Abbaas fa'aa nama obbo ittiin jedhu miti. Abbaas fa'aa, Obbo Faqqada, Obbo Abrahaam isaan kana waan hin beekneefidha. Isaan sadanas dhufanii afaan sadanuutiin ibsa ejjennoo kana nu dubbisu isaaniin gara kanatti naaf. Ibsa ejjennoo waloo hammatamummaa uumuu fi nageenya waaraa ijaaru. Nuti miseensonni fooramii amantii Adaamaa
Ortodoksii, Musliima, Makaana Yesus, Kaatolika, Qaaleehoot, Waldaa warra Wangeelaa, Adventistii fi waldaalee amantii warreen miseensan ta'in waaqeffannaa, Bahaay, Hawaariyaatii, dhiibboomtonni miidiyaalee hawaasummaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa fi hirmaattonni waltajjii kanaa ibsa ejjennoo waloo armaan gadii waliif gallee baafanneerra. Adeemsa keenya marsaa 5 hammatamummaa dubartootaa fi dargaggootaa mirkaneessuun tarkaanfii waloo amantiiwwan gidduu jabeessuu jedhu keessatti iddoowwan murteessoo ta'an kanneen hanqinatti qabnu adda baafachuu dandeenyeerra. Hammatamummaa dhabuun dubartootaa, dargaggootaa fi amantiiwwan tokko tokko sochiiwwan nuti nageenya waaraa fiduuf naannoo keenyaa fi akka waliigalaatti taasifnu keessatti danqaa guddaa uumeera. Keessattuu humna jijjiiramaa hammatamummaan qabu hubachuun tarkaanfilee jajjaboo ta'an fudhachuuf ibsa ejjennoo armaan gadii waloon baafanneerra. 1. Qaawwa hammatamummaa duuchuuf caasaawwan si'aayinaan dubartoota, dargaggootaa fi amantiiwwan gumii abbootii amantaatti hin dabalamne adeemsa nagaa buusuu keessatti hirmaachisan ijaaruuf waadaa seenneerra. 2. Hariiroo fi tumsa amantiiwwan gidduu jiru irratti dhiibbaa hamaa waan qabuuf haasawwan jibbiinsaa, odeeffannoo sobaa fi dogoggoraa karaa miidiyaalee garaagaraa facaasuu ni balaaleffanna. 3. Sanyummaa, eenyummaa, ilaalcha siyaasaa fi amantii osoo hin jenne hordoftoonni keenya bu'aa wal danda'uun jaalalli, kabajnii fi waltumsuun qaban akka beekan taasisuuf cimsinee akka hojjennu waadaa ni seenna. 4. Akkasumas akkaataa barsiisa amantiiwwan tokko tokko keenyaatti akka deddeebi'an taasisuuf haala gaariin cimsinee ni hojjenna. 5. Hordoftoonni amantaa keenyaa ergaawwan diigamsaa fi qoqqooddii karaa miidiyaalee hawaasummaa faffaca'an akka qolatan humneessuun aadaan nageenyaa fi wal kabajuu akka leellifamuuf ni hojjenna. 6. Walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa kan lubbuu hedduu gaaga'aa jiruu fi qabeenya hedduu barbadeessaa jiru marii nageenyaan akka hiikamuuf irra deebinee waamicha ni goona. 7. Mariin nageenyaa mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti jalqabamee ture garuu addaan citee kan jiru akka itti fufuu fi dhukaasni akka dhaabbatu waamicha ariifachiisaa ni dabarsina. 8. Dabalataanis qaamonni dhimma kana keessatti qooda fudhattoota ta'an hunduu garaagarummaa isaanii marii fi marabbaan akka hiikaniif ni kadhanna. 9. Nutis akka qooda fudhattoota naga buustotaatti waldhabdeen biyya keenya keessatti uumame hunduu keessattuu kan naannoo Oromiyaa karaa nagaan furmaata akka argatu taasisuuf qooda nurraa eegamu kamuu baachuuf waadaa ni seenna. 10 inni dhumaa barri dhufu birraan bari'aa jiru kan nagaa, jaalalaaf milkaa'insaa akka nuuf ta'u kan baratus, kan daldalus, kan qotuu fi hundumtiyyuu akka milkaa'u nageenyi waaraan biyya keenyaaf akka bu'u hawwiin ni dabarsina. Hagayya 29 bara 2015 Adaamaa. Hayyee amma ammaatti obsumaan jenna dhimmis dhimma keessan waan ta'eef dhimma keenya jettanii as turtanii dhimma keessan ta'e dhimma hunduma keenyaa ta'e kanarratti hojjechuudhaaf waan as dhuftaniif erga dhuftanii immoo obsaan teessanii waan adeemaa jiru hundumaa waan hordoftaniif ulfaadhaa. Asii gaafa baatanis waan amma ammaatti keessa deemnee dhufne kan waan waliin hojjenne jenne kanas immoo hojiitti hiiktu waan ta'eef yookiis hojiitti hiiktu jennee amanna waan ta'eef asumaan nuti galata keenya isiniif kennina. Ulfaadhaa, fayyaa ta'aa. Abbootiin keenyas, dargaggoonni keenyas, haadholiin keenyas iddoo deemtan hundumaatti dhimma asitti irratti dubbachaa turre kana akka hojiitti hiiktan hin amanna. Hojiitti hiikuun immoo har'uma gadi baanee uummata Adaamaa guutuu yookiis immoo uummata Oromiyaa guutuu jijjiirraa yaada jedhu sin qabnu suni al tokkotti waan ta'us hin danda'amu, akka namaatti hin danda'amu. Garuu immoo ofii keenyarraa yoo jalqabne
jijjiiramni hundumtuu mataa ofiirraa jalqabaa. Ofii keenyarraa yoo jalqabne maatii keenya yoo jijjiirre ollaa keenya akkasuma jecha namni nuti jijjiirre immoo darbee nama kan biraa jijjiiraa adeema waan ta'eef ofii keenyarraa jalqabnee jijjiirama arguu barbaanna jennee bifa ibsa ejjennootiin ibsanne kan ofirratti akka hojiirra oolchinu nan amanaa. Kanan isin kadhadhasi. Akka aadaatti immoo eebbaan jalqabne waan ta'eef eebbaan xumurra jedhameera. Abbootiin as baatanii nu eebbistu. Milkaa'ina irratti walitti nu haa deebisu bara nagaa